Raajicha barreessaan Haliil Jibraan kanii kee fi kan dubbisu Doyyoo Boqqolloo. Raajicha namni dureessi tokkos mee waa'ee kennu nutti himi jedheen. Almustafaanis kan kennitanii kan qabdan irraa ishee biicuudha. Garuu dhugaa tokkoon isinitti hima. Kennitaniittu kan jedhamu yoo of kennitan qofaadha. Qabeenya keessan boriif nu barbaachisa jettanii sodaachuu keessan irraa kan ka'e kunuunfattanii wantoota ol keessan ta'uu isaaniitiin ala kan biraa maalin isaan? Bori maalin? Akka saree luuba tokko duukaa bu'ee lafa cirreechaa faanaa mul'isne keessatti lafee dhokfatee darbu sanaaf bori maal isaaf kennuu dandeesse? Egaa isa qaban baay'ee keessa warreen xiqqoo ishee kennan ni jiru. Kan kennanis kennan jedhamuu qofaaf gatii ta'eef fedhiin isaanii dhokataa kun kennaa isaanii kana kennaa hanquu jalaa taasisa. Warreen xiqqoo qabaatanii isuma qaban sana kan arjooman immoo ni jiru. Kunniin arjoomina fi jireenyaan warreen amananiidha. Saanduqni qabeenya isaaniitis gonkumaa duwwaa hin ta'u. Gan biraatiin gammachuudhaan warreen kennan ni jiru. Gammachuun kunis badhaasa isaaniiti. Warreen sassattuu dhukkubsachaa kennanis ni jiru. Warreen akka kanaatiif dhukkubni isaanii isaaniif cuphaadha. Kennaa ennaa kennan sassata kan hin beekne, gammachuu kan hin barbaanne, kan hin dhukkubsanne, gaarummaa oolaniif kan xiyyeeffannoo hin laanne, akka biqiltuuwwan gaara irraa urgaa isaanii gara hawaatti sassata malee akkuma gadhiisan sana. Warreen kunis ennaa kennan baay'isaniiti. Waaqayyo gama harka namoota akka kanaatiin dubbata. Ija isaanii duuba taa'ee seeqaa gara dacheetti gadi ilaala. Yeroo gaafatamtanitti kennuun dansaadha. Garuu otoo hin gaafatamin kennuu akka qabdan hubattanii kennuun garuu hunda caala. Nama gaafachuu sodaateef kennuun isa harka diriirfateef kennuurraa gammachuu olaanaa qaba. Haa ta'u malee mee wanta dhoowwattan qabdu? Wanti qabdan martuu gaaf tokko kennamuu isaanii oolaa? Kanaaf yeroon kennaa itti kennitan kan keessan malee kan dhaaltota keessanii akka hin taane har'uma kennaa keessan arjooma. Yeroo baay'ee nan kenna garuu kan hin kennu nama isaaf maluuf jettu. Garuu iddoowwan biqiltuu keessan, ooyiruun keessanii fi loowwan keessan akka keessanitti hin jedhan. Dhorgachuun isaan balleessa gatii ta'eef ija yookiin sanyii isaanii jiraachuuf jecha sassata malee isiniif kennu. Namni guyyootii fi halkanootii isaa dachee irratti dabarsuuf carraa argate tokko wantoota kaan isinirraa argachuun isaaf mala. Galaana jireenyaa irraa akka dhuguuf namni isaaf maluuf isin warreen laga xixiqqoo taatan irraa xofoo isaa guttachuun isaaf mala. Fudhachuuf sodaa malee dhaabbachuu fi ofitti amanamummaan eeguu caalaa arjoomina akkamiitu jiraata? Namoonni faayidaa isaanii qulleessanii fi kabaja qaban gatatanii kan isin itti agarsiisan, kabaja isin qabdan akka ifoomsaniif kan gootan isin eenyu taataniiti? Hunda dura isin ofii keessaniifuu meeshaalee kennaan isin keessa darbu akka taatan hubadha. Dhugaan inni jiru hoo? Isin ofii keessan akka arjaatti warreen ilaaltan, jireenyi jiruudhaaf akka kennitu warreen ragaa taatanii miti? Isin fudhattoota otoo taatan hundi keessanuu fudhattoota gatii ta'eef waan joon galataa kan isin irratti fe'ame ta'ee isinitti hin dhaga'amin. Yoo hin taane garuu ofii keessan irratti fi isa isinii kennu irratti ba'aa feetu. Garuu kennaan isaa akkuma koochoo ta'an sana isin isa isinii kennu sana waliin walumaan ol gara samii keessatti balali'a. Waa'ee idaa keessanii baay'istanii dhiphachuunoo isa haati isaa dachee garaa bal'oo taate abbaan isaa ammoo Waaqayyo kan ta'eef arjoomina arjichaa shakkuu miti jedhee Almustafaan deebiseef. Jaarsi mana nyaataa qabu tokko waa'ee nyaataaf dhugaatii nutti himi jedhee Almustafaan gaafate. Raajicha barreessaan Haliil Jibraan
kanii kee fi kan dubbisu Doyyoo Mokonnon. Raajicha.